caaleen ameen jedhi fudhadhu kan koo isa dhufaa jiru caalaan maqaan gooftaa Yesuus eebbifam kan keessa dhufaa jiru caala galanni waaqaa ta'u gara lallabaa utuu hin galin ammas kaleessa dubbadheen ture namoota karaa hundumaadhaan sappoortii nu godhan isaan galateeffachuun barbaada nama 16tu na bira jira namoota karaa adda addaa sappoortii nu godhan tajaajiltoota sappoortii godhan namoota gargaarsa adda addaa godhan namoonni seetoo godhan jiru namoonni takataataa gochaa jiran jiru isaan kana waaqayyo baraaf jireenya isaanii eebbisu ministeerii keenya gargaaraa kan jiran namoota rakkatan addunyaa kanarraa namoota rakkatan birallee dhaabachaa kan jirantu jiru ana qofa miti namoota addunyaa kanarraa tajaajiltoota rakkachaa jiran bira dhaabachaa kan jirantu jiru biyya Arabaa jiru Irooppii jiru Kanaadaa jiru Itoophiyaa keessallee jiran warra kanatuun galateeffatiin darbuun barbaadu isaan kanaaf waaqayyo isaan eebbisuun jedha isaaniif immoo yeroo hundumaa kadhachaafiin jira waanta ta'eefi waaqayyo isaan eebbisu kunoo maqaa isaanii galmeeffadheen jira tokkoffaa irratti Elsaa jedhamti ammallee na hordofaa jirti Yesuus yaadinaal kan jedhudha Elsaa jedhamti Elsaa Abbabee jedhamti Jarmanirraa iseen yeroo hundumaa ministeerii keenya ana akka dhuunfaatti na bira dhaabachuudhaan nama yeroo dheeraa na bira dhaabachaa jirtudha waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu Amaanuel kan jedhamu Ameerikaa irraa waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu Maariitu Baareen irraa biyya Arabaa waaqayyo jireenya isaa eebbisu Leensaa Baareen irraa waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu Caaltuuf obboleettii isaa Baareen irraa waaqayyo jireenya isaanii eebbisu Waajjiraan Faaris irraa waaqayyo jireenya isaa eebbisu obbo Masfiin Ameerikaa irraa waaqayyo baraaf jireenya isaanii eebbisu Busunashiif Abbaa Manaasee Ameerikaa irraa waaqayyo baraaf jireenya isaanii eebbisu obbo Dassaaleny Asoosaarraa waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu Addunyaa Asoosaarraa waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu obbo Lammaa Asoosaarraa waaqayyo baraaf jireenya isaanii eebbisu Immaabeet Adaamaarraa waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu Tamasgeen Jarmalirraa waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu Almas Addi Almas Siwiidinirraa waaqayyo baraaf jireenya isaanii eebbisu Takilee Kanaadaarraa waaqayyo baraaf jireenya isaanii eebbisu jarri kun warra akka dhuunfaattis akka waldaattis nu bira dhaabatanii jiranidha jara kanaaf yeroo hundumaa nan kadhadhaa jechuudha jara kanaaf yeroo hundumaa nan kadhadhaa jechuudha yeroo kadhata kooti ofii kooti galu amma qaammee keessa akka biyya keenyaatti qaammee shananuu kadhata galuufan jira jara kana barreessee mata duree isaanii naa ergu jara kanaaf nan kadhadhaa maaliif isinitti fakkaate namni mana waaqayyoof godhee kasaaraa akka hafu hin barbaadu namni mana waaqayyoof godhee jireenyi isaa akka gaddeebi'u hin barbaadu akka kufaafu hin barbaadu jarreen kana hundumaa waaqayyo baraaf jireenya isaanii eebbisu ammas immoo namoonni hingoonattanii waadaa galtanii jirtan waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu isaan immoo akka nu ga'en waadaa isaan galan yoo raawwatan akka nu ga'en isanan beeksisa jara kanaaf yeroo hundumaa nan kadhadhachuudha sagalee nan ergaaf akkuma kana immoo nan kadhadhaaf fuula waaqayyo duratti warra dagataman miti jarri kun fuula koo duratti warra dagataman miti jarri kun jireenya koo keessatti sirriitti nu hubadhaa namoonni tokko waanuma qaban irraa godhu kitaaba seenaa kitaaba qulqulluu keessas irraafaa kan godhen jiru utuma qabduu dubartittiin gooftaa biratti ajaa'ibsiifamte suni isa qabdu hiiktee laatti gooftaan kennaa see ajaa'ibsiifatee gaafa irraafaa qabaattan miti kan laattan isuma qabdan gaafa laattan seema qabdan irraa qoodanii gaafa laattan waaqayyo immoo dachaa sana eebbisa warreen kana keessaa waaqayyo jireenya isaanii irratti waan haaraa kan godhe namoota baay'eetu dhugaa ba'aa jira namoota baay'ee dhugaa nan kadhadha milkaa'inaaf nu kadhadhu irra jettan jirtu siniin kadhadha giddiin qabaatina namoota baay'ee dhugaa ba'aa jira waaqayyoof kennee namni harka duwwaa hafee rakkatu hin jiru masiyaa dinaal waaqayyo si eebbisillee masiyaa dinaaliidha Elsaabeet Abbabeedha naa jiraadhu naa eebbifam kanaaf jarri kun namoonni 16 kun ammas warra dhaabachaa jiranii ammas garuu difratiin ija jabina wanta dubbadhu jira galma waldaa keessatti waaqeffannu jijjiiraa waan jirruuf xiqqoo si wacii baay'ee nu barbaachisa wacii waan nu barbaachisuuf ammi online irraa na hordofaa jirtan warri waaqayyo sin gargaaree amma dandeessan akkaawuntii waldaa fudhattanii irratti galchatanii support nu gochuu dandeessu
ani immoo an ofii kooti sappoortii warra na gootan qofa miti waaqayyo na beekaa warra na wajjin jiraatan na beeku ani illee warra kaaniif amma humna kooti gargaaraan jira harka qabaan jira kanaaf isin immoo mana waldaa ijaaraa manni waldaa ijaaram yeroo kana galma waldaa jijjiiraa jirra amma dandeessan amma humna keessanii jechuudha amma humna keessanii amma waaqayyo isinii kenne amma waaqayyo isin gargaara isin immoo akkaawuntii fudhadhaatii nu gargaara waldaa bira dhaabadhaa jechuudha waaqayyo si eebbisu waaqayyo si eebbisu jiraataadha Yesuus jedhaa kan jiru peejiin kuni gooftaan nuuf kennu malee mana waaqayyo keessaa in hojjennaa hin kennin gooftaan siif haa kennu gooftaan si eebbisu lapheedha inni guddaan birrii miti inni guddaan lapheedha doolaarii miti yiroo miti lapheedha laphee gaarii qabaanna waaqayyo isin eebbisa laphee gaarii qabaanna waaqayyo isinii kenna kanaaf jarreen kanarra deebi'ee al takkaa dubbadheetan al takkaa harka koorra kaayee kadhadha saboodde waaqayyo nu dhagaa walii wajjin kadhanna saboodde gara lallabaattan itti boba Elsa Abbabee Jarman irraa Amaanuel Ameerikaa irraa Maariitu Baaren irraa Leensa Baaren irraa Caaltuu Baaren Caaltuu obboleettii jechuudha Waajjira Paaris irraa Obbo Masfiin Ameerikaa irraa Buzunashiif Abbaa Manaasii Ameerikaa irraa Obbo Dassaaleny Asoosaa irraa Obbo Addunyaa Asoosaa irraa Obbo Lammaa Asoosaa irraa Immaabeet Adaamaa irraa Tamasgeen Jarman irraa Aadde Almaas Yihuudin irraa Takilee Kanaadaa irraa nan kadhadhaaf maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin warri mana keef of kennan jireenya isaanii kennan kun mana isaanii keessaa fiixaan ba'umsa kan dhabe harka koorra kaayin kadhachaa jira maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin guyyaa har'aatii kaasee fiixaan ba'umsa argatu dhukkubi jireenya isaanii irra jiru dhukkubi mana isaanii keessa jiru ibboon jireenya isaanii irra jiru arraa kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan hiikkate haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin arraa jalqabee waan ajaa'ibaa wanti dinqisiisaan ta'eera jireenya isaanii irratti waaqayyoof galanna ta'u ammas namoonni sappoortii gochuu nu gargaaruu barbaadan ministirii kana bira dhaabachuu warri barbaadan karaa keessaatiin akkaawuntii waldaa fudhatanii irratti galchuu dandeessan waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu galma waldaa jijjiiraa jirra galma waldaa iddoo duraatii jijjiirameera galma waldaa jijjiiraa jirra yookaan addaraasha waldaa jijjiiraa jirra waan ta'eef nu barbaachisa ni kun kan nyaataaf dhugaatii miti kan mana waaqayyootti ni ijaaranidha yoo ta'es immoo tajaajiltootaaf nyaataaf dhugaatii hin barbaachisa kanaaf isa kanaan nu bira akka dhaabattan adiraa jaalala waaqayyo isin gaafadha naa eebbifamaa naa jiraadha gooftaan isin eebbisu namoonni karaa keessaa nu gaafattanis isin ilaannee irraa ammas namoonni nu gaafattan isin ilaanna akkaawuntii waldaa namoonni waadaa galtan immoo waadaa keessa raawwadhaa eebbifamaa gooftaan ulfaatu akkuma jalqaba isinitti mee sagalee waaqayyo keessaa mootota isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti Adooniyaa nama jedhamu jira Adooniyaas namni jedhamu kun mucaa Daawit ta'eetu jiru yaada jallaa qaba mucaa Daawitiidha tonkolii keessa isaa guuteera mucaa Daawitiidha Solomoon irratti naaf waa tokkoon isinitti hima Solomoon Daawit kan inni waadaa galeef Solomooniif maal jedhee waadaa galeef